akka wal sakaalee walaala kalagaatti nattirkadhu kallootoo nu gaaddisa waliiti bashakka nagalee tooqeetti guddanneetti waan haftes nu batiika anaaf suma wal beeka. Daawwattoota keenya akkam jirtu kun Oviewdha maqaan koo Lalistuun jedhama kan na wajjin jiru Taliileetii fi Aanneedha. Daawwattoota Oview har'a mata duree lama isin qabannee dhiyaanneerra. Tokko isteeta Minnesota wal isin barsiifna. Inni lammaffaa immoo biyya ambaa kana keessatti akkamitti akka wal gargaaruu dandeenyu haasofna. Egaa lamaan mata duree qabannee dhiyaanneerra akka barumsa irraa argattan akka irraa bashannantan abdii qabna. Gara Taliileettan isin dabarsa. Minnesota Oromoon eessaa Minnesota dhufuu danda'e maaltu Minnesota fideeni sarara jedhu irrattis baay'ee haasa barbaanna. Warri jalqabaa akkamittiin biyya kana dhufanii kan jedhamudha. Ani gara kootiin maaliif Minnesota dhufe yoon of gaafadhe duruma Ameerikaa dhufuun nan jaalladha garuu immoo biyya kanatti kan na fide firoota baay'ee nasi qaba Oromoo baay'eetas jiraata. Jireenyi biyya kanattis baay'ee gaariidha. Kanaaf namni baay'een gara asitti godaane yooma illee weezarii isaa beektu gaa. Wintariin isaa xinnoo ishee baay'ee cimaadha garuu hinuma dandeenye jiraanna maaliif jaalala baay'eetu jira. Nama baay'eetu jira. Social lifein gaariidha. Namni isa tokko as dhufee danda'e as keessaan bahu. An jalqaba mataa koo yoo gaafa dhufee dhugaa biyya kana gaafa dhufee maaltu haasa'aa taa'uu hin danda'u jedhee yaadeen ture. Garuu gaafa bulaa deemu amma yooma bayi as keessaa bahinaan jedhanii namni harkisee namaas waan jiru natti fakkaata. Isteeta Minnesota isteetota kan biraarraa baay'een keenya isteeta adda addaa deemneerraa argineerraa hojiifis faamilii gaafachuufis qophii adda addaafis mee maaltu adda godha Lalistu? Minnesota kan adda godhu waan baay'eedha. Fakkeenyaaf Minnesotaan isteetii 50 keessaa isteetii baay'ee gaariidha. Social life'iitii fi barumsaa fi healthiitii fi ijoollee guddisuutiif baay'ee gaariidha. So community guddaa kan Oromoo jira. Isa duwwaamini waan attractionii waan adda addaa qaba like Mall of America guddaadha. Minnesotaatiin namni baay'ee visitii godha. Samariinis immoo baay'ee bareedaadha. Akka beektanii seasonii 4 qabna which is really good. Even though cold yoo jiraateyyuu springin jira, fallin jira and spring, fall, summer and winter. So ani winterin jaalladhu warra sana sadan kun baay'een jaalladha especially springin alli bakki baay'ee bareeda like colorin isaa gaafa geeddaramu. State fairy kan jedhamu jira. Gara Agasti keessa kan guyyaa 11 furanii godhu achitti baay'ee like biyya nyaata biyya lafaatti jira nama qeechi nyaata raayidii qaba. So yeah, Minnesotaan baay'ee gaariidha and then communityin keenya guddaadha. Social lifein jira. We have a lot of graduation. Ijoolleen keenya mana barumsaa baay'ee raqu ispoortii adda addaatti participate godhu. And then one biyya jiru fakkaata bakka Minnesota jechuun Little Oromia. Nama Kana booddee jedhina jedhameeramti. It's big. Oh, It's big. okay, Yeah, yeah. that's 40,000 almost. That's true. That's a lot. So it's really biyya akkuma Taliileen jette duraanii qorra isaan complain gochaa ture. Amma garuu asii movie godhi yoo namni naan jedhee no way jedha maaliif baay'een jaalladha. Argitee biyyi Ameerikaa keessa biyyi babbareedaan jira. Biyyi like Floridaan faa Californiyaa faa jira. Isaaniin visitii maaf deemna malee jireenyaaf achi jiraachuu barbaadu. Social serviceinsaa adda. Isteetni tokko immoo is very family orientedidha. Kan Minnesotaan itti fakkaata ijoollee guddisuuf mana barumsaa deemuuf yoo tattaafattee especially mana barumsaa deemuun easyidha. Jechuun sistemni isaa easy siif godha garuu lifein isaa rakkisaa ta'uu danda'a situ kutatee situ murateetti gala. San booddee hojiis professionii keetiin hojii barbaaddee argattee galuu fi
I think Minnesotaan gaarii natti fakkaata. Keessattuu immigiraantii biyya ambaa jiran keessaa exactly kana jedhuu hin danda'u garuu namni keenyaas kan keenya dubbanna miti. Minnesotaa keessa namni keenya baay'een inni barate professionii isaatiin hojjeta. Yoo government office bakka guddaa isa the top to the bottom bakka barbaadde yoo deemte Oromoo argatta. Hojjetaa Oromoo argita. Ofiisii tokko keessattis immoo afaan Oromoo irratti afaan Oromoodhaan illee tajaajilamtaa keessattuu government social service yoo barbaaddee deemte namni immigiraantiin yeroo haaraa dhufu yoo namoonni afaan rakkatanii afaan keenyaan tajaajilli bakka adda addaa jira. Hospitaala keessa bakka baay'ee legaal waan adda addaas fixachiisuuf yeroo deemtu yoo achi keessa illeen afaan Oromoodhaan tajaajiluun hin jiraanne nama Oromoonuma argatta. Suni nama kana in harkisa jechuudha. Kan biraa isa gaa maatiif gaarii ta'u ijoollee kee guddifachuu danda'uuni jireenya dhugaa isteeta kan biraa nama jiran komachuus undermine gochuu miti garuu the middle class life isa jedhama. I think Minnesota keessa namni baay'ee jira. Yeroo baay'ees qabna warra kan wajjin yoo ilaalte amma biyya isteetiin gara biraanii hojii baay'ee hojjetu jireenya sana kabar gochuudhaaf baay'ee hojjetu fiiguu yeroo qabanii hojii namni oliyyuun argu olma jala daddarbufa. Asii garuu yeroo baay'ee namni baay'ee wal argaa baay'ee sooshaalaayizii godhaa waanti nutti hafe hin jiru. Waan ani amma biyyuma kan waan jiru natti fakkaata yeroo baay'ee. I think suma jennee sanatti deema. Barumsaaf sistamni isaa banaadha. Tarii sistamni isaa isteeta kan biraattis tokkuma ta'uu danda'a because this is federal systemiin bakka hundatti tokkodha garuu namni keenya sistama kana bareera Minnesotaa keessatti akka gaariitti jechuudha. Hin beeku gaa nama Minnesota advertaayizii godhaa jirra namni akka asitti nutti dhufuuf nama gochuutu jiru ijeelii galaan jiraanin it's like of course gaarummaa isaa himuu nurra jira garuu baay'anneerra nama baay'ellee nu hammataa hin jirru miti. Biyya keessa jirru dhugaas haasa'uun gaariidha. Amma fakkeenyaaf asirratti of course advertaayizii goonis why not biyya jaallatan tokko maaliif yeroo baay'ee namni Minnesota gaafa jedhu baadiyyaa faa kanatti fudhatu garuu they don't know even amma kan inni Minnesota amma Amerikaa keessa namni baay'ee asitti move godhaa jira nama baay'een argi special university keessa yoo deemtan kolleeja keessa yoo deemtani nama haaraa baay'ee argitu steeta kan biraarra amma baraniitu amma katama guddaa warra keessa jedhama keessaa yoo amma tokko because we are top 10 keessa jira beektamni amma for 2 years February 2018 we are number 2 warra guddachaa jiran keessa biyya Amerikaa it's good family oriented family tif ijoollee top for tech state iyyuu ta'aa jirti by the way waan himuu hin raanfanne tokko keessaa immoo Minnesotaatti biyya himachuun irra jira maleessa isteetii namni hundumtuu Oromoon isteetii 50 kana keessa jira bakka hunda jiru iddoo hundumaa jira garuu Minnesota waan baay'een adda just akkuma communitytti yoo fudhanne amma fakkeenyaaf gaafa saakariin jiru namni baay'ee as dhufaa because family baay'ee isaa basii qabuu fi and then I believe Cedar gubbaadha fakkaata we have Oromo Street 2 years ago shoon keenya inni tokko iyyuu achi deemnee gochuu Oromo Street jira Google keessa gaafa gashan Minnesota Oromo Street jira kan Somalis jira which is of course nama gammachiisa amma isumaan sila dhaabee tan deebi'a social service kanan siin jedhu hundumtuu steenni hundumtuu qabaachuu danda'a garuu namatu odeeffannoo sana hin qabu kana jechuu barbaade amma kaawuntiidhaan jiraatamamti yaabeen afaan kaawuntii anookaa maal bakka nu jiraannu more inni henafan kaawuntii keessatti argattuu fi gaafa anookaa kaawuntii deemtu anookaa sistamni tokko loon tokko seerri tokko isaan kun hin beekan amma fakkeenyaaf tarii kun barumsa iyyuu ta'uu danda'a namoota baay'eef
yeroo DVdhaan biyyaa dhuftu jalqabaa fi benefitiin argattu jira. Benefitii baay'een argattu yoo namni DVdhaan dhufe miti. But I think insurance argachuu dandeessa. Health insurance. Yeah. That's the only benefit. Hin ban county qofa beeka. Amma county biraa yoo deemte hin beekan. Amma baraa jiru jechuudha. So like this is one example, fakkeenyuma tokkodha. Kanaaf isteeni kan biraas seerri tokkuma inuma qabu garuu social systemii sana namni bira waan hin geenyeef informationii odeeffannoo waan hin qabneef alaaluma sodaate namni keenya baay'een gaa isteeta biraatti mana barumsaa deemuus yookaan hojii immoo kan government kan mootummaa sana kan keenya miteedhee irraa sodaateetu hojii gadaanaa gaafa hojjetu argina asitti garuu dallaan sun bakka cabeetu Minnesotaatti fakkaata kan biraasa qorraa. An qorricharraa jibbisan qabu by the way. Namni baay'een jaallata actually. Maaliif seete? Qorricha yoo uffatte yoo konkolaataa keessa isuma owwaa seenta miti ani isnoon bu'ee oofoon sodaadha. Isuman jibba. Kanaachi garuu the four season kan argitu Minnesota keessa. Bareedinicha isa addaatee kan bareeda. Biyyi kun baay'ee guddaadhaas. Isteeni kun guddaadha. We even have twin cities, right? Magaalaa lama wal qabateetu jira. Isteeta kan biraa keessan argitu kan biraa kanan isin yaadachiisu. You know the Skyway? We are the only state kan Skyway qabu. What? Downtown keessaa moo? Wow. Skyway, yeah. Skyway yerooni. Yeah, I didn't know that. Hojii isa sana hojjedhu. Accounting gaafa Skyway expense jennee erginuuf isteeta kan biraatti Maayinni Skyway kun siin jedhu ishee namni baay'ee gaafa jalqaba as dhufanii Skyway jettan kana nutti agarsiisaa jedhu. Skyway'n sun amma downtown Minneapolis keessa osoo ala hin ba'iin yuullingi hundumaa keessa magaalaa guutuu deemuu dandeessa. So yeroo qorri siin argu, yeroo boonaa yoo baay'ee owwate immoo aduun siin argu. Each building connected ta'eera jechuudha. Taanaaliinis jira by the way. Oh yeah. Garuu Skyway'n suni it's a unique. Minnesota qofatu baay'inaan qaba. Hospitaalli gurguddaan baay'eenis qabu. Kan walitti baasu Skyway. Mayoon iyyuu nu bira jira. Mayo Clinic is the best clinic in the world, right? Yeah, best clinic. An baay'ee jira Minnesota keessa amma na barbaadne baay'ee waan beekamu qaba. Kan biraa immoo namooti keenya baay'ee namoonni keenya inni kan wal ilaallee dhufne baay'een. Oromo baay'eetu as jira. Oromo baay'ee gaafa jennu asitti hundu fira. Hundu faamiliidha. Amantiin kee maaliin beeknu? Eessaa dhuftee hin beeknu? Amma gaafa biyya deemtu ollaa'uma kee beekta, maatii kee beekta miti. Asitti garuu hundumaatu faamilii. Nama Oromoo hundatu faamiliidha. We're family. Kanaaf jaalala isa I think isa dhugaa isa Oromummaan suni as Minnesota jira. Lammata waldaa kan keenya qabna, maskida keenya qabna, community keenya qabna. Waan hin qabne hin jiru. And lammata immoo we're so busy social life. Namni social life hin jaallanne gara Minnesotaan dhufina. Sababni isaa weekendii keessan pilaanii godhachuu hin dandeessan. Namatu pilaanii sii baasa. Marqaarraa jalqabee namni gaafa da'uufaa marqaa goonama asitti. Biyyatti biyyuu waan akkasirraa fudhatameera. Marqaa walii gochuudhaan amma fakkeenyaaf ani akka aadaatti addooyyeen qaba. Gaafani deenyee marqaanaa gootaniittu cultural. It's really nice. Biyyatti hin jiruudha namoonni gochuu. Jiraachuu jira garuu akka dubattaaf atti ilaalanii the new generation garuu aadaa bareedaa akkasiitu amma biyyaa sadii beetu Minnesota keessa jira. Isaan maan gallakkisu. Warra biyya kanaayyuu warra adiyyuu barsiisaa jirra. Ofirra dabarsinee isaan iyyuu. Kanaaf Minnesotaan waan baay'eedhaan gaariidha. Keessattummoo wal ilaalleetu asitti hafne wal ilaallees dhufne. Malee osoo qilleensaa fi jireenya ta'e jireenya Ameerikaa bakka hunda jira. Kan ijoollee aktiviitii keessa akka gaariitti deemsifne gashinee ijoolleen achi keessa yeroo guddattu waan baay'ee isaanii behavior isaanii irratti argina. Saakarii immoo we are traveling team miti. Traveling team keessatti ijoolleen saakarii keessa yeroo jiraatanii dafinoodha amma sanbata guddaatti every night busyidha. Hojii oollee hojiirraa immoo galtee ijoollee fuutee
bakka activity sana geessita achirraa immoo deebi'anii dhufanii homework hojjetu irbaata nyaatanii gaafa rafan already sa'aatiin sokkeera garuu ruutinii waan ta'eef ijoollee waan barteef sana keessatti waan guddatanii fi waan amma TV'yuun yaadatan waan adda addaa kana keessa hin galan jechuudha waan baay'ee isaan qaba kan bira biyya kana mana barumsaa keessatti ispoortii keessatti maatiin involvii gochuu sirriidha. Si galame Baay'ee barbaachisaadha. Sila biyyatti aadaan deeme gaarii ta'u maatiin mana barumsaa keessatti involve gochuu asitti amma maatiif manni barumsaa barsiisaan akka gaariitti wal beeku yeroo ijoolleen kee activity keessa deeman immoo maatiinis achi keessa involve godha. Ijoolleen keessa yaa'u yaa waan hin taane illee ni hojjetan because sirra baay'ee barbaachisaadha baay'ee biyya. Aadaan sun biyyatti abbaan hati yeroo baay'ee waan baay'een qabamti biyyatti at least abbaan kun deeme after schooliin hin jiru tarii gara fuulduraatti yoo akka uumamuu barbaanna miti sana fakkeenyummaa fudhannee kan dabarsus barbaannu sana keessa involve gochuu. Homeworkii ma fidanii dhufan sanayyuu meeqatu wajjin taa'ee gargaara inni gaaffiidha. Mana barumsaa fi activity isaanii keessatti immoo involve gootee taayimii baay'ee nama gaafata garuu jireenya ijoollee kee borumtaa isaanii fi adda taanaan sana gochuun dirqama. So sanumanuu kan godhaa jirru sun immoo magaalaa kana keessatti baay'ee baramaadha. Ijoolleen keenya ispoortii adda addaa keessa jirti yoo fiildii adda addaa deemte yoo xiqqaate ijoollee Oromoo maatii Oromoo tokko lama argita. Baay'ee namatti tola. Waan manni biyya kanaa godhu keessatti isa guddaan akka jenni silasi isa yeroo qabnaaf amma warri kaanii isteetii kana biraa fa'aa akka keenya akka Minisootaa fa'aa yeroo baay'ee hin qaban ijoollee isaanii wajjin amma activity adda addaa fa'aa gochuu fi nu garuu carraa akkasii waan qabnuu fi ijoollee keenya wajjin dabarsuudhaafis baay'ee yeroo gaarii qaban yeroo ga'aa qaban waan ta'eef baay'ee namatti tola ijoolleenis. Baay'ee barbaachisaa biyya kana. Yoo akkasiin gootu taanaan warra kaan bira hafu. Baay'ee boddeettafuu kanaaf dirqama warri amma ammaatti hin goone yoo jiraatanii fi ijoollee keessanii baay'ee duukaa buusin irra yeroo kennaa fi lafa adda addaatti geessanii activity adda addaatti waan isaan mana barumsaatti fidanii dhufanis duukaa taa'aa hojjedhaa ilaalaa duukaa bu'aa. Akkasittiin baay'ee ijoolleen activity keessa biizii taate immoo tokkoffaa amala isaaniirraa beekta. Lammata rizaaltii bu'aa mana barumsaa fidanii dhufanirraa argita baay'een isaanii baay'ee jabduudha. Sirna baratu disipiliinii barsiisaa ispoortiin lammata immoo waan tokko irratti fookas gochuu baratu. Ijoolleen kun yeroo galan kitaaba dubbisu miidiyaan arganii jechuudha. Ijoolleen yeroo baay'ee TV irra ooltu attentionii waan tokko irratti fookasii gochuu baay'ee rakkatu. Garuu ijoolleen activity adda addaatiin qabamte bifa akkasiitiin guddattu kan maatiin yeroo hunda attentionii kennuu fi baay'ee garaagarummaa qabu. Warri biyya kanaa immoo akkasitti ijoollee isaanii guddisaniitu biyyi isaanis guddachuu danda'e. Kanaaf at least namni keenya kanarratti baay'ee irratti hojjechuu qaba. Inni biyyaan baa jirus inni biyya keenya keessa jirus. Waa'ee namoota gargaaruu sinaasofne jennee turre. Namoota gaafa biyya kana dhufanii namoota warra haaraa akkamitti akka hojii hojjechuun hojii barbaadachuu danda'u ta'a. Amma fakkeenyaaf Aanneen ati nama baay'ee gargaaraa turte nama hojii gaggashaa turte isa faarratti explain gochuu dandeessa? Gaariidha garuu anaan employment agency hin qabu. Mee fuulduratti banachuu dandeessa. Yookiin immoo biyyatti banachuu dandeessa. Already experience qabdu waan ta'eef. Mee gara sana osoo hin deemin dura namni gaafa jalqaba biyya kana dhufu chaalenjiin keessa darbu. Haasa'uu dandeenya? Mee waan keessa dabartan namni waan nama kofalchiisus nama gaddisiisus baay'ee qabna kan koonan qaba sinifan hira. Meenuu hira lalistuu nutti jalqaba. Karaa waan kalma ta'een ta'a. Kalma ta'e an biyya kana gaafa dhufee maaltu na mudate kaalejii. Ati gaa Awurooppaarraa as dhuftee hojii jirma baay'ee hin qabu. Garuu caala achi haa qorruyyuu malee inni qorri biyya kanaa adda. Kan dhufes immoo cabbii baay'ee sin arginu achitti gaa jiram garuu amma kanaan baay'eetu ani immoo dhufee konkolaataan qabu ture. So lafan taa'u
yookaan namatu nageessu qaba mana kaallajitti yookaan immoo baasii fudhachuun irra jira. Baasiin sun immoo mana keenyarraa daqiiqaa qonaan hin deemaa sa'aatii walakkaatti immoo dhufa. Amma Jarmanii waan akkasii mana fuula duratti daqiiqaa 5 dhufa yoo ishee dhabeeyyuu tireenii yaabbadhan ture. Ana amma yeroo ganaa yeroo qaba faaya dheeruun deemee cabbii sana keessa gaafa nachi goo baasiin fuula koo duratu hin deemu arga. Meela algaa sa'aatii walakkaa sana guutuu cabbii sana keessa uulaa gaaf tokko amma nan boo'e keessa ba'e. Baay'ee amma kana deemee dhufee amma immoo baasiin na jalaa darbee oh my gosh nan murteeffadhe. Waan fedhe haa ta'u konkolaataa namni naa kennu qabadhee konkolaataa yoo kan si dhibu faamilii ma keessaa namni tokko konkolaataa isa jalqabaa tola naa kennee isaan eebbisu addifnee. Akkatti winter biyya kana survive godhee baay'ee guddaadha naaf yaa. Sometimes warri baasii there are so mean like waakitti gootee sa'aatii akkuma talileen jettee ituma difiiddee deemtu shuu ariin baasanii deemuuf staak mataa ciccira oh my god jechaa seerchimuu manatti deebitee bakka sa'aatii dafee immoo dhufu sabarni jiraachaa turre sabarbii ta'ee fi baasiin dafee dhufa akka katamaa keessaatti like katamaa keessaa every I don't know dafee dhufa garuu gaafa sabarbii ta'u baasiin 45 minutes maalos fudhata imagine qorrasaa baay'ee jiru biyya kana you know maaliif akka biyya kana baasiin mine transportation baay'een akka hin jiraanne like public transportation kana beekaa kan godhame akka nama biizinasii konkolaataaf jedhaniitu kanaaf jedhaniiti soo namni hundumtuu konkolaataa oofuuni dirqama biyya kana akka dhufanii qopheessi barbaachisu. Konkolaataan barbaachisaa. Waa'ee baasii wanni kan hin yaadadhu waan hin ta'e jechuudha. Baasii biyyaa Finfinnee yoo yaadattan hin beeku duddubaan kafalta durga. Akkas dhaabbatteetu duddubaan kafalta baasii isa biyyaa. The yellow like keelloof diimaa kan ammalleen yeroon deebi'een arge. So as dhufnee guyyaa lamaffaa ta'uu something Mall of America deemuuf hundi keenya baane. Duddubaani bakka itti kafalamu barbaadde asii fundurumaan si bana just pay achi galtamti keessa achi duddubaan akka nu bananiif walwala gaafa hundumtuu garagalee warri migaate achi waan isaa wallaalle booddee gaafa laallu walwalaa asii nuun banan isa funduraa qofaatu banama baay'eedhamoo achi fignee gallee. Amma tokko Ingiliffaa soofnaa achi nutti himan jechuudha. Walitti kokkofallee maallaqa keenya gashine san booddeen bareedaa funduraan kaffalama. Isa sammuu sanaanan dhufe an ammoo ijoollettiin baasiyyuu qabattee hin beektu. Ijoolleen baay'ee na wajjin jiranii hangiidha. Kan biraa kan hin yaadadhu. Hojii fa'aa. Kan hojii booddeen sii deebi'a. Waan baay'ee jira. Ati kanani akka nama hojii baay'ee galchuus kan wanni na godhe inni seenaa mataa koon qaba. Kan namni irraa baay'ee barachuu kana baay'eetan hime waan kana. Kan biraa isa qorra immoo I think hojii meesis yeroo hojjedhu leet hojjenne. Yeroo ma jalqabaatu ji'a jalqabaati. So baasii bakka kanatti qabatteedhanii natti agarsiisaniiru. So galgala sana baasiin raawutii isaatu jijjiirame. Naannoon sun I guess construction or whatever. Ana achumaan dhaabbadha. Hin gaafadhuusi namni waan ta'e ilaaleetu darbee deemaadha. Already achitti nootii jira barreeffame har'a ani san beekare. Anuma dhufeedheen bakkuma takkitti natti agarsiisan sana beeka achi qabadhee mana galu. Achinumaan dhaabbadha qorrisaa qorra miti it's December. Finally namni hundaan kophaan hafe. Achi namni kun waan ilaalee gaafa itti siqee dubbisu edha baasiilni streetii kanarra osoo hin ta'in streetiitti aanu jedha. Gaafa sana numan bo'e. Fiigee sadhumaa silaa baasiin sun na dabarte achuman bulan ture jechuudha. Kan biraa immoo gaafa ganna aduun ba'u argite yeroo aduun ba'u amma namni baay'ee isa kan dogoggoru. Aduutti fakkaatee namni haaraa dhufe. Shamisii duwwaa faati. Shamisii fi flip-flopidha. I did that. Namni mana turre. Yeah. Nama simply uffadheen mana barumsaa. Chi gaafan ba'u baasiin balbalarra dhaabbate. Baasii seeneen
dhaqee achi baasirraa buutee bakka baasii lamaan qabadhayyuu Minneapolis yeroo ture jechuudha. Barumsicha numan seenee achi gaafan bahu ibidda baasiin amma dhufutti yaadi flip-flappiin qabamee wayyoon jedhu. So amma yeroo namni jalqaba dhufu kan itti himnu aduu fakkaatee fi no ilaaluudha. Weezar ilaalu sirriirratti manaan bahini sirriitti ilaalu sirriira malee ispeeshaalii. Kan biraa kan hojii nama wal gargaaru ati Minnesota namni baay'ee wal gargaara. The reason namni baay'ees kan as dhufnuu fi namni already as baay'ate waan jiruuf amma akka ati jette ati rakkoo tokko hin argine sababni isaa maatiitu asitti si eegee garuu inni kaan immoo kan maatiin as hin jirreetu jira. Maatiin immoo jiraate odeeffannoo tokko kan hin arganneetu jira. Amma fakkeenyaaf kan na mudateen I think dhufeen isa hojii koo jalqaba. Hojii jalqaba akkatti hawwitee argattu takka beektamiti. Jeeshan booddee ta'uu hin beeku. Achi deemee appilikeeshinii guutee nama nageessee hojii argadhe. It was a bookstore. Na yaadadha jechuudha. Achi waan hunda darbee orienteeshinii darbee drug testii sii kennu jechuudha. Drug test form. So sii kennanii directionii maal klinika deemteetu drug testii kennita. Miti? That's the procedure. Achi gaafa naa kennanii ilaaleen adreesni isaa fagoo fakkaata. Isa akka ta'e amma yaadadhu. Gaafan biyya baruuni itti deebisee beeku drug testii you have to bring it sa'aatii 24 keessatti fiduu qabda miti. Booddee gaafa akkuma sanaan hojjechuu jalqabeen bare. Achi fuudheen mana kaa'een guyyaa hojii jalqabeedhanii deemee uniformii naa kennanii qulfii naa kennanii treeningii ifin deemee jechuudha. Osuma naan sa'a 2 treeningii irra jiru dhufteetu warsiif drug test naan jette. Achi geessine gaafan amma biyya isaan beeku bakka isaan beeku gaafan biyya barumsa. Jennaan gimmii takkii jedhanii uniformii koos kiikoos fudhatanii na gaggeessan. Hojii gosa jalqaba ayuman bar kattinii gaafa sana gaddee achi guyyaa lammaffaa hojii bakkuma gaarii bakkan immoo nama baay'ee gargaaruu danda'es argadhe. Sun gaa odeeffannoo dhabuudha beekte. Amma silaanii drug testiin fudhatamuu qabaa within 24 hours the reason jalqaba gaan sababni isaa namni drugii fudhatu dhiiga isaa keessaa baduu danda'a. Yoo sa'a 24 or whatever hours. Kanaafi sana gidduutti fudhachuu qabda. Nama drugii fudhattu nama amala kee maal kee ilaaluufi miti kan si fudhachiisan. Kanaaf amma yeroon hojii akkasii booddee ergan gallee yeroon hojjedhu yeroo hunda kana namatti himu yeroon drug test formii sana namaa kennu adaraa ammuma dhaqaati fudhadha. Waan narra ga'e kanatu jira. Because this is the simple information beekte odeeffannoo xiqqoo kan namaaf hirtee namni gargaaramuu danda'u. Andigaa maatiin qabaa faamiliin qabaaf malee silaa namni waan takka hin qabne gaafa sana hunda keessa dabartee hojii yeroo jalqabaa argatte akkasiin jedhanii maaltu sitti dhaga'amu. Kan biraa hojii namaa barbaaduun anu hojii gurguddaa namni baay'ee na gaafata. Anu hojii gurguddaa miti kan inni namaaf argaa ture of course hojii gurguddaa yeroon carraama argadhee namaaf argaa ture jira. Anu hojii koos miti. I was just volunteering. Tokko nama jalqaba gaafa dhufee karuma miila isaa itti galfatu agarsiisuma barbaada namni beeku. Al takka hojiin kenni jalqaba karaatti biyya bartuu karaatti jireenya bartuudha. Anything. Maaliif paarkingii haa ta'uu waanuma simply because sana booddee ati manaa baatee waan itti galtu tokko argannaani the doors open. Balbaluma nama sanaaf banuu danda'udha. Isatti namanaa sababni isaa nu yoo waliin gargaarre eenyutu wal gargaara. Lammata immoo I don't know deemee gaafachuun jaalladha. Oromaan jiruutus maaliis do you have a job? Yeroo baay'ee booddee anuu gaafan dhaabu dhufanii na gaafachuu jalqaban. Annee nama hojii barbaadu qabdaa openingii qabna. Yeroo namni dhufee gaafadhee gaafa kaan dhufeetu nama manaan barbaada fidii gaafa naan jedhu naman fiduun dhabe.
Naa I remember nan bakka meeqa bilbilee please hojii jira kottaa galaa kee hojii kan biraa qabna. Lamaaliif interest ati yoo si amanuu ta'e. Bakka lafa hojjettu sana karaa keetiin nama dhufuu sana more galchu because referraliin percentii isa guddaa biyya kanatti referraliitu hojii argata. Lammata waan sirraa hir'atu hin jiru. An dhaqee namoota hojii nama qaxaran kanaanii hojii qabdu jedhee yoon gaafadhe yookaan qabna naan jedhu yookaan hin qabnu naan jedhu. Garuu namni keenya waan sodaatuu fi sana deemeen gaafatu. Sababni isaa waan fedhe haa ta'u namni wayii hojii barbaada. Yookaan church keessa yookaan masgida keessa yookaan hiriyootuma kee maatii kee keessa namni wayii kan rakkatu numa jira. Lammata hin ergitaanii abbaan sun yoo argate yoo dandeetti isaan ta'an immoo dhabe at least sirraa ba'a jechuudha. Yeroo baay'ee. Yeroo tokko nama baay'ee fangaa hojiin jira jedhaniin itti ergamiti hojii gaafadhee natti immoo gaafa kan nama maanguddoo intalli isheelleen hiriyaama keenya turte hiriyaama kun nama beeku achi nama application naa guutuun qabu kottu naa guutii naan jette. Edaanii application website'icha akkatti guutama yoon beeku namaan gaafa sanan bare beeki deemeen gaafadhaa jira naan jedhu I just send the information. Achi mana barumsaa irraa ba'eetan ishee piikii godhee kompiitara koo fudhee kaaffii shaappii keessa teenye jaartiin kan nan beekase. It's like how many years ago kan inni ofii koo application guute. Garuu taa'ee sa'a meeqanatti fudhate. Sa'a meeqanatti fudhatee achi ittiin hime ani namummaa namaa gaafachuu malee ga'anis takka guutee hin beeku hojjumaan tiraay goonaa. Na baay'eema gammadanii baay'eema like wanni ta'anii Especially nama guddaa gaafa argitu haadha koon bakka sana buusee ilaala. Especially nama guddaa abbootii gaafa argitu abbaa koon bakka sana buusee ilaala. Especially namoonni gurguddaa hojii akkamii dhiisanii jireenya akkamii dhiisanii dhufu ijoollee isaaniif jedhanii biyya kana keessatti ijoolleef yaangii fi salphaadha. Jireenya jalqabuun nama guddaaf garuu baay'ee rakkisaadha. So daldalattiin warri biyya kana turre waan nurraa irratu hin jiru. Deemtee uumaan nan gaafadha malee waan an baay'ee godheefis hin jiru. Nan gaafadha yeroo jira naan jedhani ittiin hima abbaama sanatu argata malee an takka abbaa sana gargaaree wanni waan an godheef hin jiru. I was just odeeffannoo dhuman. Information. Yes, information lack of information. Amma actually biyya kana keessatti rakkoon jiru. Amma organizationii tokkoon dhiyoo kana bare. More immigrantiin baay'ee kan biyya keenya qofa osoo hin ta'in addunyaarraa dhufa Ameerikaa dhufa beektamiti baay'een isaanii warra taaksii oofan warra gaardii maal yoo argite they are doctors they are nurses professional engineers baay'een isaanii biyyatti amma tokko they were on advertisement he's from Iraq or whatever Dr. beekamaa ture achitti garuu New York keessa taaksii oofa. Sonitiin tokko taaksii qabattee osoo mattaasoftu itti himee jechuudha. Waan inni ogummaa isaa biyya sanatti baay'eetu qabtee galtee unemployment agency jalqabde. Jalqabdee namichi sun amma ogummaa isaatiin hojjeta. So maaliif information dhabuun malee biyya kanaaf illee ni gargaara beektii amma asitti information dhabuurra namoonni taaksii oofanis haa ta'u namoonni hojii gadaanaa hojjetan baay'ee isaanii yoo itti siqxee gaafatte ogummaan isaan qabanii ogummaa warra biyya kanatti barate caaluudha. Garuu network connection hin jiru networkiin qabanii information lack of information odeeffannoon qabanii yoommoo networkii sana qabaattee nama namaan beektee waa'ee kee beekee malee waan rakkisaa ta'ee fi namni keenya baay'een waan silaa hojjechuu danda'u sanarraa hafe kaampaaniinis rakkata nama dhabee namni inni ogummaa isaa qabus hojii sana dhabeetu bridge sanatu hin jiru. So we have to try to be the bridge warri information. Namni keenya yeroo baay'ee immoo like jedhamti self esteem baay'ee akka aadaa biyya keenyaaf innas adda namni ba'ee akkas wanno ani haasa'uun sodaata yookaan waa gaafachuun sodaata. Lafuma keessa jiru bakka ishee keessa jiru sanatti ishee comfortable ta'eetu ishee keessa jiraachuu barbaada isa keessa cabsee ba'uun hin sodaata yeroo baay'ee amma isuma amma waa'ee information dhabuu irratti jettee maaltu natti dhufee gaafan kaalejii biyya kana dhufee jalqaba
international student ta'e dhufe. So mana barumsaa keessatti maaltu nama ta'e anamma ofii koo warra kaanirra dabliin baasa horii. So akkamittiin horii fa kana next semester I have to make some money miti. So scholarship baay'eetu jira. Dhugaan sin jedha mana barumsaa scholarship baay'ee jira garuu namni beeku baay'ee jirtudha. Namni keenya. Ani an mataa koo nama Nigeria tokkotu talila ati international student miti maaliif hin guutuu scholarship jiraanan jette ani mosichi mon jedhe ila sa'aatii tokko tafee gashuuf sa'aatii tokko tafee ila sin gargaara amma kottutti sa'aatii tokko gidduutti barreessinee achuma work study hojjedhan ture achuma keessa chemistry la alaqaa koo isheen achumatti saayinaa gootee fuunee dhannee gashinee can you imagine nan argadhe the first scholarship wow akkas easy dhan jedhe nama Oromoo jedhamu hundumaa Timoteen himuutti ka'e guutaa dhugaan sin jedha baay'ee easy kun waan tokko namni baay'ee namni dhaggeeffatan jiru nan amanne isheen waraqata peejii tokko barreessitee horii amma kan argachuurra si wayyamoo axxee hojii sa'aatii meeqa hojjettee amma kana baasu si wayya. Lammata I think orientation walii kennu amma sanbooddee egaa akkuma beektanii maayinarii koosee chaarriin godhee you know namni baay'eetu kun like ogummaa kiyyuu ta'uu danda'a jedhanii forsii mana goggoonaan lack of information fi lack of network jenne miti sun isuma beekamaadha. Kan bira gaafa interview deemnu ija keessa laaluu qabda beektame. Oh yeah, definitely. Biyya kana interview. Harka nama qabdu immoo amma nama baay'een training godheera mana isaanii dhaqee kana I remember. Very important. Lammata ofiimoo amma nu qaanyi nutti fakkaata. Ofiinim. Kana nama keenyatti kana himoo barbaadu of ati akkasiin godha ittee waan hojjechuuf deemtu ogummaa kee himachuu danda'u qabda. Namni keenya immoo biraa gochuutti fakkaata. Like maal jedhama afaan Oromootiin of jajuutti fakkaata. Miti isaanii you have to sell yourself. Jedhama miti? Of gurguru. But the direct meaning isaan nama ogummaadhaan si gadii ta'e waan hin dandeenyeetu achitti waan haasa'uu dandeef. Ija keessa si ilaalee you have to know how to sell yourself. Namni keenya akkamittiin sana dubbadhaan jedha. So sana dubbatte malee mana baay'ee dhaqee interview marraa isu gaafatu miti what is your strengths? Lammata you have to say something. Kanan danda'ettee ofitti namantu taanaan ani maalifan sitti amana. Abbaan ofitti amanuu qaba miti amma like for running for president biyya kana. An kanan godheedheetu hima miti. Gaafa vote immoo he vote for himself first. Nu garuu akka namni quba baasee isi posti godhee akka fedhii keetiin himachuu danda'u qabda waan hunda annan danda'a yoo jetteetu abbaan kun hin hojjete isi fudhata. Nu isan goon isas wal barsiisuu danda'u qabna maaliifi namni jaallatee miti aadaa keessaa dhufneetu ija nama keessan ilaaltu ofiin himtu. So rakkoo kana namni dandeettii meeqa qabuutu interview kanaaf kaya ija keessa ilaaltu taanaani confidence hin qabdu siin jedhu harka keellee akkaataatti kennitu yeroo harka nama qabdu yooti akkas namni keenya yeroo baay'ee akkamti harka nama qabdu lakkasitti harka namatti kennu akkas jechuuni you don't disrespect nama gochuudha actually akka walnotti akka interview farra yoo akkas goote so at confidence agarsiisuu fi ija keessa laaltee seeraan sirriitti harka qabu sirra kun faallee waan meeqatu jira. Isuma kanaaf illee interview kufuu danda'u beektamu. Lammata immoo rifaraalii yoo hojiin bakka nu hojjennu jiraate bakka tokko actually rifaraal nama yoo fiddee fi bakka boonasii kennamuufaa jira. Oh yeah. Yes. Kanaaf namni sodaachuun qabdu. Namni namni akka koo dhufee bakka ani hojjedhutti hojii yoo argate yoo isa guddaayyuu akkamsi gammachiisa. Positionii gurguddaa faa gaafa argatanii I wish like ani waanuma anaaf argatan natti fakkaata. That's how I feel gaafa gammachuu nama sana argitu caala wanti nama gammachiisu hin jiru dhugaa. Lammata deemtee gaafachuurra waan sitti irratu hin jiru. For example maybe sinitti menta security manager tokko ammallee hin jiru. Yeroo tokko na waamee anneen aan jedhe
Do you have opening or do you have a job? Is the first English language you learn and is that the first English word? Yeroo hunda gaafa na argitu hojii qabda jettaanu nama Itoophiyaa nama Oromoos nama hundumaa waggaa meeqaaf hin hojjete namatti dhufe amma keenya cinquu hin jiru na amma duutin irraafadhu booddee jecha sana jalqaban bareeman jedheni baay'ee nama baay'ee nuuf gargaare even ergan kaampaanii sana gadhiisee deemeeyyuu gaafa hojii qaban bilbilanilleen yeroo itti na gaafatantu jiru because al takka repetitionii develop goonaan nama kee baay'ee gargaara nama sarakkatee sanaaf immoo more benefit kanaa wal gargaaruu dandeenya waan biraas baay'ee jira hojii caalaa kan nama haaraa gaafa dhufu namni itti wal gargaaru guddaan odeeffannoo walii dabarsu information akkasumas aduudha jennees noo keessa baane. Nisaam. Yeah, amma last time Oromo community deemeen ture. Totally. I think every year as per college nama East Africa ti warra dhufanii fi baajata baasanii jiru scholarship you apply goote warra barsiisaa yoo ta'u barbaadde waan akkas akkasiinna namni fedhii barsiisuu yoo major gafa baratu schoola fi if they wanna go for teachers or professor imal college if to barbade yo asber college ti bara every year fundi godu namoti Kenya baay'ee beekani warri east kan baay'ee use godu warra Somalotati saba Oromooti hima chance kan akkasaan fudhatanii fi jedhanii Oromo centeritti himaa turani I was like wow jedhe ijoollee achi babaratantu jira kan hin beeku dawwaleen itti oh majorin kwani teacher ta'uun barbaadu na egaa yoo nama beektaa ta'e achi ijoollee Oromoo baay'ee kan biraatti dabarsaa himaa namatu community keenyattis fayyadamuu danda'u qabna community guddaa qabna buildingiin isaa kanuma keenya resource baay'ee achitti argachuu dandeenya sana sanaan fayyadamuu danda'uuni I think information yuma walii dabarsuudha inni guddaan lack of information tu nama rakkoo baay'ee keessa galcha baay'een chun keenya immoo yoo kanaaf hin taane isaan maali mal even like it's so funny it's not funny anyways fakkeenya gaafa mana warri gaafa manuma keessatti sometimes heaterin keefan kun fam barbaachisaadha si jalaa caba gaafa cabu isa hojjisiisuu fi 5,600 si gaafata hojjisiisuuf yoo wanti naa galtee inshuraansii galtee baay'ee barbaachisaadha. Health insurance insurance biyya kana baay'ee barbaachisaadha. Odeeffannoo walii dabarsuu waan baay'eedhaan amma namni keenya gaariidha beeku hojii kanaafis tarii anumatu hiriyaama keessa waan ta'eef malee namni baay'een alatti bifa akkasiidhaan kan nama gargaarus baay'eetu jira. But wanni isa kana booddee dhufu bakka ati turte sana yaadachuu amma nu barreemti yeroo jalqaba hojii dhufu waan rakkadhee sana yeroo hunda yaadadha lammata namoota na gargaaranii bakka kanaan nagaan sana kanan ittiin deebi'ee galateeffachuu danda'u nama har'a bakkan kaleessa ture sana yoo gargaare beektee especially biyya ambaa keessatti always waan keessa dabartee yeroo yaadattu when you put yourself on their shoes you feel it waan xiqqoo waan luzii gootu hin jiru garuu wanta xiqqoo jennee nu yaadnutu isa kaaniif guddaadha I think Minnesotaan kanaan gaariidha wal gargaaruun nurra jira gaafa waan biyyaa qofaasuufna yeroo baay'ee garuu asittis bakka jirruttis immoo waliif gochuu dandeenyu irrattidha har'a kan haasa'aa turre so gara fuulduraatti immoo namni keenya immoo biyyatti warri asiis akkamitti ogummaa qabnuunis haa ta'u waan adda addaan uummata keenya isa biyyaa akkamitti gargaaruu dandeenya wal gargaaruu yeroo jedhamu immoo aayidiyaa adda addaas kan biyyi kun itti wal gargaaranii wal guddisan baay'eetu jira kan nu argaa oollu isas irratti mari'anna. Okay, daawwattoota keenya amma gaanii sagantaa keenya gara dhumaatti geessineerra. Yeroo hundaa gaafa sagantaa keenya fidhu jecha sadhumaa waan dubbannuu qabna akka waan Ameerikaa Call of the Day isa jedhanidha. Afaan Ingiliffaatiin the grass is greener where you water it jedha. Jechuun yoo jabaattee hojjettee ija isaa argita jechuudha.
Wanti olaan argatan hin jiru jechuudha. Egaa daawwattoota keenya sagantaa keenya har'a asumaan goolabuuf deemna. Kan sagantaa kana nuuf waraabaa ture program producer keenya Gibee production irraa Caalee Yaadasaa galateeffachaa sinis sagantaa keenya taanuun amma walitti deebinutti nagaan nu turaa sinii barmeeka wal sakaalee walaala kalagaatti nattirkadhu kallootoo nu gaaddisa waliiti bashakka nagaleeta qeetti guddanneetti waan haftes nu batiika anaaf suma wal beeka jirtooma magaalaan koodeetiyyaa ya jaalala ijoollummaa kan biyyaa